Bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u. Kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Dooktar 7024 waa'ee fayyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinudha. Sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu Dream Health PLC fi Ethiopian Broadcasting Corporate waliin ta'uudhaani. Har'a waa'ee fayyaa keenyaa keessumaa namoota dhibba keessaa namoonni 22 15 amma 22 qabu jedhamee yaadamu waa'ee dhiibbaa dhiigaati. Qopheessitoonni qophii kanaa ani Abdii Dingataati akkasumas Dr. Sanbataa Guuttataati. Egaa har'a dhiibbaa dhiigaa irratti kan xiyyeeffate waa'ee fayyaa keenyaa marii goonaa Dr. walitti baga jechaan. Tole baga nagaan. Egaa akkuma silaa dubbanne namoonni dhibbi keessaa magaalaa keessatti hamma 22 akka qabanii akkasumas immoo akkana biyyaatti immoo namoonni dhibbi keessaa 15 immoo dhiibbaa dhiigaa akka isaan qaban dubbataa turre. Egaa dhibeen kun immoo baay'ee dhibee yaalamuu baannaan wanti complication yookaan immoo miidhaan fidu baay'ee ta'e waan ta'eef dhibee kana irratti dubbachuun dirqamaa nutti ta'a jechuudha. Egaa har'a isa irratti xiyyeeffanna. Egaa daawwattoota keenyaan waliin turaan afeerraa kootii oduudhaan daraartuun jirti akkasumas immoo sagalee fi kaameraadhaan akkasumas Naatnaayil Bonjaa fi Amansaa Dingataan waliin jiru. Dooktar haa jalqabnuuti mee dhiibbaa dhiigaa gaafa jennu gaa hiikaa masaarraa jalqabnu. Tole dhiibbaa dhiigaa ol ka'uu yeroo jedhamu lakkoofsa yeroo fakkeenyaaf namni tokko lakkaawwatu jira. Lakkoofsa barbaachisaa ol ta'een yeroo inni ol ba'utu dhiibbaan dhiigaa dabaleera jedhama. Dhiibbaan dhiigaa egaan rukuttaa onnee irraa ka'eetu lakkoofsa lama nuu kenna. Sistolikii fi daastolik jenna. Lakkoofsonni sun egaan akka yerootti gaayidlaayiniin adda addaa haara'aa deema. Yeroo dheeraadhaaf garuu kan inni irra ture lakkoofsa fakkeenyaaf sistolikii inni irra keessa jiru 40 fi isaa ol yeroo ta'u, daastolikiin immoo lakkoofsa jalatti nu kennu 90 fi isaa ol yeroo ta'u dhiibbaan dhiigaa jira jedhama. Sun egaan yeroo 2-3 ilaalamee akkaataan itti kun dhiibbaa dhiigaati jedhamu irra yeroo ga'amudha malee yeroo inni itti akka tasaa namni tokko yeroo inni na'u, yeroo inni aaru, yeroo inni fiigu kanumti eenyuyyuu ol ka'uu danda'a. Garuu sun haala sana keessatti murteessantu jira. Lammataa namoota dhiibbaa dhiigaatiin hubaatii nanna isaanii irra geessise mallattoo yoo qabaatanii sunis dhiibbaa dhiigaa nama tokko irratti qaba jechuudhaaf nu dandeessisa jechuudha. Haalonni akkasii jiru gaa. Egaa yaala namoonni baay'een mallattoo sababii hin qabneef gara mana yaalaa hin dhufanii. Akkasumas immoo lakkaachuullee dhiisuu danda'u. Namoonni yeroo kam lakkaachuu qabu akkasumas immoo haala kamiini kan lakkaa'amuu qabu. Yeroo baay'ee deemanii dhaqanis kan boqonnaan fudhatiin lakkaatan jiru, ciisanii kan lakkaatan jiraachuu malu akkaataan itti lakkaatanii fi akkasumas immoo yoom immoo lakkaa'amuu qaba. Dhugaa keetti egaan akkuma ammaa World Hypertension Society'nis WHO'nis World Health Organization yookiin immoo dhaabbata fayyaa addunyaas kan isaan nama gaan gorsan jira. Namni tokko lakkoofsa dhiibbaa dhiigaa isaa beekuu qaba isa jedhudha. Maaliif mallattoon qabu akkuma jettee yeroo inni garmalee ol ka'u yookiin immoo hubaatii geessisuunsa mallattoo namoota baay'ee irratti hin qabu waan ta'eedhaaf lakkoofsa baruun barbaachisaadha lakkoofsa isaa sana. Egaan akkamittiin fakkeenyaaf namni tokko namumti umurii dargaggeessaa darbe 18 ol taanaan lakkoofsa isaa beekuun lakkoofsa dhiibbaa dhiigaa isaa beekuun barbaachisaadha. Ijoollee irratti yeroo inni barbaachisu hin jiraata. Namumti kamiyyuu gara wallaansa fayyaatiif bakka tajaajila sana argachuudhaaf yoo deeme lakkoofsa sana baruun barbaachisaadha. Egaan haalli itti lakkaawwatanii yeroo baay'ee nama fakkeenyaaf deemee dhaqe taanaan ilaallachuu daqiiqota 5 yoo xinnaatiif tasgabbaa'ee taa'ee erga boqotee booda nanni isaa erga qabbanaa'ee booda lakkaawwata taa'eeti miilla isaa akka koo kanatti walirra kaa'achuun hin jiru. Akkas taa'ee miilli isaa lafa ga'ee deebisee yeroo lakkaa'amu sana haasa'uun qabu, duddi isaa hirkachuu qaba, harki isaas boqochuu akkasittiin boqonnaa argatee nanni isaa tasgabbaa'ee jechuudha.
naasuun hin jiraatin yookiin immoo of dhiphisuun hin jiraatin akka sanatti lakkaa'amu qabachuudha. Kan inni lakkaa'amu kan harka mirgaa yookiin bitaarra ta'uu danda'a. Garuu bakki inni harka irratti maran suni onneedha wajjin bakka onneen jirtu yookiin lapheedha wajjin sadarkaa waaniinsa ol ka'iinsi isaa wal fakkaachuu qaba isa jedhudha. Nama kuni gan nama of danda'ee jiruu fi akkasitti lakkaawwameetu gaariidha. Lakkoofsa tokko duwwaa miti kan fudhatamu yoo fakkeenyaaf ol ka'e daqiiqaa muraasa booda daqiiqaa 5 booda ammas deebinee lakkaa'achuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kana gan nama dhukkubsatee deemee fi yeroo inni bakkuma ciisutti lakkaa'amu hin jiraata. Namoonni tun dhukkubsatin immoo dhiibbaa dhiigaa isaanii safarachuu qaban immoo eenyu fa'i hamma mamamiin immoo safarachuu qabu namoonni kun. Egaan namoonni kamiyyuu umurii 18 ol taanaani lakkoofsa isaa hundumtuutu baree gaariidha. Yoo nagaadha ta'e waggaa tokkottis yoo laallatan waggaatti laallachuun gaariidha normaaliidha taanaan. Yoo garii akka carraa ol ka'eera ta'e yeroo sanatti egaan kan barbaachisu maalidha torbee fakkeenyaaf torban 2 booda deebisanii ilaallachuun barbaachisaadha. Garuu yeroo sanatti ol ka'eera taanaan wanti ilaalaman jiru ogeessa fayyaa sana wajjin mari'atanii wantoonni ilaallatan jiru. Fakkeenyaaf al tokko ol ka'e taanaan dhiibbaan dhiigaa ol ka'umsaa na keessatti rakkoonni geessisu hin jiraata. Fakkeenyaaf onnee irratti kalee irratti ta'uu danda'a. Isaan kuni yeroo sana battala sanatti ilaalamaniitu isaan nagaa taanaani namni sun torbee 2 booda beellamamee deebisee ilaalamaa jechuudha. Tasgabbaa'ee yeroo inni dhufu ammas deebi'amee ilaalamaa. Kanaaf torbee 2tti ilaalameetu isa booda nagaadha taanaan yookiin sirriidha taanaan waggaatti deebi'ee ilaallachuu danda'a. Yoommoo ol ka'ee jira taanaan sadarkaa miidhaa nannasaa keessa jiru sana wajjin jiraachuuf dhibuu isaarraa kan ka'e isarratti hundaa'ee qoricha jalqabuuf dhiisuun hin murtaa'a jechuudha. Qoricha jalqabuun barbaachisaa miti yoo ta'e egaan gorsa sana fudhataniitu deebisanii ji'a 2 yookiin ji'a 3tti deebi'ee ilaalamuu danda'a namni sun. Egaa dhiibbaa dhiigaa yeroo baay'ee wanti namatti fidu beekamaa miti jedhama. Wanti baay'een isaa beekamaa miti. Garuu maaltu saaxila nama baasa jechuu dandeenya dhiibbaa dhiigaatti? Tole akkuma jette dhibbantaa 90 fi isaa oli akkuma sadarkaa mana wal'aansaa sanatti maaltu fida akka maal akka fidu hin beekamu. Primary hypertension jedhama. Dhibbantaa 5 hanga 10 garuu baramuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf dhukkubi kalee yoo jiraate gara dhiibbaa dhiigaatti geessuu danda'a. Yookiin immoo dhiibbaan dhiigaas dhukkuba kalee fiduu danda'a. Kaan irra caalaa ijoollee irratti kan immoo fidan jiru. Fakkeenyaaf adrenal gland wanti jennu jira. Achirratti rakkoo uumaman irraa ka'ee xannacha adrenaliinii isa kaleerra jiru sana jechuudha. Mataa kaleerra keessatti kan jirti. Isarratti fakkeenyaaf yeroo xannachi sun jiraatu harka guddeessaanii ijoollee irratti garuu namoota gurguddaa irrattis ta'uu danda'a. Achirraa gosa adda addaatu jira gaan achirraa ka'ee kan dhiibbaa dhiigaa sana namatti fiduu danda'an. Kan biraa ammas achumarraa maddee namoota gurguddaa irratti warra akka Cushing syndrome wanti inni jira. Rakkooma xannacha sanaa adrenal gland irraa ka'e yeroo inni gara sanatti fidu jira. Xannachi sammuu keessa yoo jiraate tokko gara sanatti deemuu danda'a. Fakkeenyaaf growth hormooniin garmalee yoo baay'ate innis gara dhiibbaa dhiigaa sanaafis sababa ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf harki caalaan dhibbantaa 90 olii sababa isaa beekuu dhiisuu dandeenya. Maatii keessa illee yeroo inni deemu jira. Maatii namni firri dhiigaa yoo qabaate carraan dhiibbaa dhiigaatiin qabamuun sun hin dabalachuudha. Sanarraan kan hafe harki caalaan garuu sababi kanadha jedhamee kan kaa'amu yoo dhibillee amala namaa keessaa fakkeenyaaf namoota furdaa irratti irra baay'ata. Dhibeen sukkaaraa jiraannaan carraan dhiibbaan dhiigaa yeroo keessa dhufu yoo of eeggannoon hin jiru ta'e innis hin dabalachuudha. Isaan kana baay'inaan. Egaa daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan Yookoo Dr. 7024 gaaffii kamiyyuu yoo qabaattan 7024 irratti bilbiluu dandeessu. Kan walii wajjin ilaalaa jirru waa'ee dhiibbaa dhiigaati.